Saba'u fi abdatee gara biyyaa gale jawween kiyya kale woo yoom takkan abdate jalee qeerroof qarree ufii abdate malee rabbii ufii abdatee gara biyyaa gale jawween kiyya kale woo yoom takkan abdate jalee qeerroof qarree ufii abdate malee sabni Oromoo keessa falaan kaakaane qabsootee naaf akka taanu dagalee qabsaayoti Oromoof mana hidhaa jiran hunda mi'a taanu sagalee inni hacaaluu hundeessaa jigee lafatti nafu hanga gumaa baafatu hanga qabsaayota ufii mana hidhaa yaafatu Oromoo manatti galee rafu kuni biyyaafuu safu gaafa guyyaa beellama wajji beellamanne beellama guyyaa kudha lama walirraan deessinu jamaa beellamni gootaa kabajamaa keessattuu beellamni ammaa kun isa cimaa bakka jirtanii waliin nuuf himaa jawaartu dhibamaa akka waan jaratti summii nyaachifteettu dubbata isa dura rabbiin isaanuu haa godhu dhabamaa itti muddi qeerroo qeerramsa kiyya bakkuma jirtu akkuma kinniisaa iddii bilsi ginnaan hoomacha faca'u jirti ufiinuu baddi itti muddi qarree qeerramtee tiyya bakkuma jirtu akkuma kinniisaa iddii bilsi ginnaan hoomacha faca'u jirti ufiinuu baddi.